Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya heestiree kutaa 11ffaa yuunitii 5ffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo lakshar gochuu hin goddaketinaa isiniin jecha warree maatii chaayinaalii keenyaatiif haarii taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan maatii chaayinaalii keenyaa ta'a isiniin jecha barattoota biraallee maatii chaayinaalii keenyaa akka ta'an taasisaadhaa sheer waliif godhaadhaa akkasumatti illee warreen hin dhageessisaadhaa barnoota hangaan dandeeyyiitiyaatti isin biraan jira yaadaaf qeeqa keessan koomentii jalatti naaf barreessa wantoota akka isiniif dalagamu barbaaddanis naaf dhiheessa yaadaan jechuudhaan isinii wajjin jira isin jechuun isin bira dhaabbadha kanaaf barattoonni kiyya arraan tan ammoo paartii lammaffaa keenya state in the western africa kan jennu jechuudha. The state in the western africa is the one of the states that is exist in the part of Western Africa that is developed in the Trans-Saharan trades kan jenuni barisan sun. This is the all states of Western Africa is the main source of golds kan gartee kan jennuun kan bal'ina isaanii waliin ilaalaa jechuudha. This geographical region Western African stretch from this Lake Chad in the East and the Senegal, Gambian, Nigeria's rivers in the West. Ja, kana jechuun the geographical region yogguni fi Western Africa data yoggulal geographical region isida West Africa jechuudha. Stretch to kan isin qaqqabdu Lake Chad fi akkasumatti gartee the Eastern Senegal, Gambia, Nigeria akkasumatti Niger Gambia da fi Niger river itti hanga galtee laga Nigeritti tan dheerattee diriirtee argamtuudha. Ardi West Africa jennuun tun the Arabian rendering of this region maqaan Arabonni yookaan gartee iddoo kanaaf kanan Bilad al-Sudan jechuudhaan kannanii fi jiran which means Bilad al-Sudan jechuun land of the black lafa gurraachotaa jechuudha. It is also called of the Western Sudan yookaan ammas Arabonni Western Sudan jechuun Sudan lixaa jechuudhaan ni yaaman. It was the part that is empires of the Ghana iddoon sunu gartee irtoo party empire Ghana Mali akkasumatti gartee Ghana, Mali, Songhai, Konamo, Borno, and the other city. Once is traveled affairing to and the referring that is African was one of the place and ancient iddo garte jalqaba yookaan durii world addo jalqaba taate akka addunyaattis akka Afrikaattis tan qaroominni keessa dagaage where cultural iddo aadaa fi civilizationiin itti dagaageedha jechuudha. The Trans-Saharan trades daldalli gartee Trans-Saharan trades connected northern and the western Africans, East Africans formed when the economical basis of those empire jennaan jechuudha. Kanaaf the Trans-Saharan trading gartee connect gochuudha. North and West Africa adii kana guutummaan guutuu lixaa fi akkasumatti gartee kaaba isii eastitti wal qunnamsiisuudhaan daldalli gartee formite economical base ta'eef tajaajilaa ture is one of the oldest yookaan gartee states in the western Africans is Ghana guddoon isii Ghana dha jechuudha. Oldestin kanaaf empire Ghana dha maal jaa Ghana ogguun ifilaallu the oldest now kingdoms in the western Sudan was a Ghana gartee guddittiin gartee yookaan gartee Bilad al-Sudani yookaan western Sudani dha Ghana dha. Also tolle Ghana was found is around the 4th century keessatti hundeeffamte. Jaarraa Afraffaa keessatti baay'ee hundeeffamte. Soonin kee peppele uummata soonin keetiin hundeeffamte. The kingdom of the rich kingdomin kun kan qaqqabu the highest of the power aango dheeraa yookaan aango cimaa bara kuma takkatti gahe several cities magaalonni baay'een were established dhaabbatanii jiran resulted trading active sababaa gochoota yookaan daldalaatirraa kan kee iddoo kanatti dhaabbatanii jiranii jechuudha. Kumbisaalee tan jennuun was the political centers of the Audausti dha. Kumbisaaleen akka political center yoo fayyadu Audausti magaalaan Audausti ammoo economical hub dha jechuudha. Kanaaf gartee iddoon economically dha jechuudha. Audausti onif ta'uu gartee kumbisaaleen akka political center itti Ghana tajaajilaa turte. The greatest and the wealth of the Ghana from the trade turajjaarummaa fi yookaan gartee guddinni isiidha qabeenyi isiidha trade irraa dhufa. Ashanti Ghana magaalaan Ashantiidha Ghana ta duriitun was located in the Trans-Saharan trade iddoo gartee daldalli routing yookaan karaan daldala Trans-Saharaadha gartee daldala karaa Saharaa qaxxaamuree deemu kanaatti Northern Africaadhaa fi hanga zeftee forest beltiitti diriirtee argamti. This is gave to march of the kingdoms is advantage of the being middlemen in the trade between the two regions idatti yookaan gartee marchantonni gartee adda adda achi daldaltoonni adda adda deebuudhaan gartee
jidduu agartee naannoowwan kanaatti daldalaa turan. This is income obtained from the trades enable to the rule of the Ghana set up of the strong the central government yookaan gartee income yookaan galiin gartee daldala irraa argamu kunis maal godhe enable dandeessisee ture ruulii akka jaaran yookaan Gaanaan gartee mootora central government strong mootummaa cimaa jiddu galeessa akka jaartu taasisee ture. The establishment of the strong central government dhaabbachuu yookaan gartee mootummaa cimaa jiddu galeessaa ta'e helps to the maintenance maal eege peace dhaa fi nageenyaa fi security eegumsi adda addaa akka jiraatu kingdom iddoo gartee magaalota kanaaf eegee jira kingdomii kanaaf which is intern to the encourage akkasuma kan jajjabeessudha jechuudha. Central governmentiin cimaan jiraachuun kun jechuudha growth of trade yookaan gartee guddina daldalaatiifis gumaacha guddaa qabe. A strong army was also the organized yookaan waraanni cimaan ijaaramuun and the used to conquer akkasumatti gartee qabachuun yookaan nahiboroota yookaan ollaawwan isaanii guutummaan guutuu qabachuu danda'anii jiranii jechuudha. Gaanaan crafts works hojiinsi irra caalaa iron work yookaan gartee skill yookaan hojii sibiila tolchuu qabdi. This gave to dandeettiin hojii tolchuu sibiila tolfachuu yookaan tumachuu kun wanni isaan godhe up to an upper hand over the neighbors who did not have technologically in iron work yookaan gartee meeshaa technologically iron irraa tolfamu kana qabaachuun si ollaa isii guutummaan guututti gartee qabaachuun si akka isii qabattu isii taasise gave to have over neighbors dha jechuudha. Who did not in qaban jechuudha technological working qaban kun garaafuu resulting kun rules ability to establishment of empire bal'aa akka jaartu which is stretch over much present day of Mali fi Mauritania keessatti empire bal'aa akka jaartu isii taasisee jira jechuudha. Resulting bu'aan isiin gartee sibiila tottolchuudhaan qabdu kun the decline of the empires of the Ghanaian jaartaa kudha jaarraa kudha takkaffaa keessatti kufaatiin isaa eegale ammas maalirraa kan ka'e jechuudha. Follow the Almoravid jechuun the one of the movement of the spread of Islam in the northern part of Africa keessa kan babal'ifte sun takka eenyudha jechuudha. Almoravid kana taa Almoravid irraa kan ka'e kufaachuu eegalan eenyutu attack godhuu eegalan in 1054 ratti they control godhan awdaawusti magaalaa gartee economical hubbii isaanii qabatan Ghana economical center akkasumatti which is economical center tan jennuun gartee awdaawusti ni qabatan which is a significantly speed to the in treasury gartee dhibbaa irratti godhan this control of the political center isaanii kumbisaalis akkasuma ni qabatan 1076 jechuudha. By the Almoravidin markets end of the empires of the Ghana's eenyuun ta'e jechuudha Almoravidota jechuudha. Is this next of the one of the most second oldest empires of the Western Africa keessa lammaffaan eenyu jechuudha. Kaisan inni kufnaan ka'e empire of the Mali kan jennuun jechuudha. Much of the what is we know about the rise of the Mali comes from the West Africans Gorit yookaan gartee Gorot or the stories janneeni waamuu dandeenyaa jechuudha. Kana jechuun gaa yookaan gartee maaliin jechuudha what we know maal jettee beekamti about the rise of Mali comes yookaan gartee kaka'uu maaliidha kun eenyurraa dhufe from the Western African seenaa yookaan story yookaan gartee barreeffamee jiru saniitu nutti himaa jechuudha. They pass it down their history through gartee akkasumatti gartee kufaatii fi history through the oral history yookaan history yookaan gartee oraalii ta'e yookaan afaaniin dubbatamu often through the song keessatti jechuudha. Kanaaf in the immediate immediate nu argisiisa jechuudha nutti hima historiin kun akka immediate after the Ghanaian collapse eega taate akka maaliin kaate jechuudha. The Mandinka people kan jennu warreen gartee akkuma Soninka people gartee Ghana hundeessanitti Mandinka people kan jennuun kun ammoo Mali hundeessan. Of the upper Niger suffered to the better defensive rival leaderoota kan qaban yoo ta'u except eenyu malee Sandiata all of the sons were killed gartee maal jennaan jechuudha. Upper Nigeria warreen jiran gartee better defeat qaban yookaan by the river leaderoota warreen ciccimoo warreen ta'an except eenyu malee Sandiata warreen kan jennuun kana malee leaderoota yookaan hooggantoota jechuudha. Sandiata all of his sons were killed hijjeefaman yookaan gartee warri Sandiata jennuun warreen upper Nigeria jiran jechuudha warreen maaliidha. Akkasumatti immoo Sandiatas had the courage ni cabse his enemies diinota isaa won control of isa bichaatu of miti except isa malee all of his isaan hundi dhulman hun inni immoo control godhe of the gold trade route kan daldala iddoo daldala century daldala qabate jechuudha. And found in this empires of the Mali Sandiata ruled Mali hundeesse eenyutu hundeesse jechuudha. Sandiataatu Mali hundeesse jechuudha. Sandiata's ruled Mali ni bulche from 1230 hanga
55 he and his successors is ni dunan tokkotu successorin sa kan bakka sabu he control gore much such important field of the western one gari fi Bambak because janun is the centers of the gold iddo golden jirtu jechuudha. Yes, powers of the Mali reached high reunifig amati wani kabachuu qabdu. Powers of the Malis when the reigns of the Mansa Musa is peak jannaan jechuudha yookaan high irra yookaan fiit irra kan ga'uu danda'e high during the reigns of the Mansa Musa dha jechuudha. Yeroo bulchiinsa Mansa Musa keessatti 1312 hanga 1337tti bika guddaa gahe. He was the first embrace of Islam. Nama gartee embrace godhe afaan amantii Islaamaa jechuudha which is engaged to much of the progresses of the afterwards. 1324tti Mansa Musa made to the privilege imala gaggeessa to the Makkah deeme on the which is yookaan gartee displayed to the wealth and the greatness of Mali kan gartee mul'atte yookaan addunyaatti jechuudha to the rest of the moralists when the Mansa Musa is the to privilege to the Makkah yoguni fi inni gartee imala hajjiidhaa gaggeessu addunyaan tun guutuun tujjaarummaa Mansa Musa fi Maalidhaa arguu dandeessa jirte jechuudha. Warqii gartee karaa guutuu goldii hiraa deemee jechuudha nama gartee luuqaan fuudhee jechuudha. Kanaaf gaalaan fe'anii jechuudha. Escorted by the thousands of peopleidhaaf gartee uummata miskiinota hedduudhaaf care to hedge amount of goldii hedduu baadhachuudhaan which is the grocery and the distribution poor gartee tolaan bilisaan miskiinotaaf kannee jechuudha. After the days of Mansa Musa eegatu yoo ta'u rules of the week bulchiinsi isaanii weekte dadhabaa dhufe who the speed spend and the gradually decline sootuma sootaan ganaa maal kofaa dhufe after the days of eegannu deeboo Mansa Musa the major factors force declines sababaan kofaatii isaaniitis finally falls of the Malis including weak rule jechuudha. Dadhabinsa yookaan gartee mootummaa efficient government jechuudha. Lack of the efficient government mootummaa cimaa yookaan ga'umsa guddaa qabu dhabuun isaanii kofaatii keessa isaan galche. The ability of the manage yookaan gartee mootummaa manage godhu ability yookaan gartee lack of the ability manage sirriitti hogganuu dadhabu the vast territory internal powers struggles keessa akkasumatti gartee rakkoon keessoodhaa itti qabu tuffachuu yookaan namoonni tokko tokko akkasumatti attack from this Arabia eenyurraa ammas nama biraatiin attack ta'uu biyyalaarraa alaan jechuudha. Externally force jechuudha. Peoples like the Barbar ummanni Barbar from the northern and the Songhai people kan jiraatan east of the east irraa dhufuudhaan of those is a Mausi known as the ethnic group of the belong the Burkina Faso warreen jedhuun and the Turga warreen jedhu kun hundi lafaatti kan inhabitant of the area of the Sahara warreen jiraatan greatly the strength of the empires of the Mali jechuudha dhiibbaa gochuu through the empires of the Mali continues until this hanga kanatti ture it is the king's is Mali not exercised nominal power yookaan gartee hanga bara kanaatti aangoo fakkiidha nominaalii tantaate bicha qabatee kan turee fi inni gartee it is kufaatiin isaa maalirraa dhufe jechuudha. It is the lack of the efficient government mootummaa jabaa fi gahumsa qabu dhabuurraa kufee jira jechuudha. Kanaaf empires of the Songhai kan jennuun recent yookaan gartee and is yookaan gartee recent empires of the Western Africa kan jennuun isoo gartee isa smallest ta'e yookaan xiqqaate karraa booda kan ta'edha jechuudha. Kanaaf as we note above in the bara kumta covered disputes over the succession among the weak rulers weak in Mali eega gartee dadhabinni Maliidha kun akkana faffacee booda subject these people is broke away and the empires of the gartee contract order kan jangan subject kan umat kami umani garte people se break each absan await empire mari da gutumang guti ega cabe wada baize poda fur jatami te choda wales in garte okan garte wales trades trading in the cities goal because nuntun goal into and had becomes the capital emerging the Western Africa kingdom Songhai kaisati isi garte Songhai choda isin Songhai isi chimtu tate dufte choda magalang goal januntun Songhai is developed Songhai ni guddate in the fertile lafa gabbattu regions in the bend of the Niger river irratti in the present day iddo arra state Mali and the Niger jannutti jechuudha. Between bara 1464 hanga 1492 sunni ali namni jannuun built the largest state kan jaareedha jechuudha. Songhai irratti state guddaa mootummaa guddaa had over the existed in the Western Africa keessatti jechuudha. He brought ni fide trade route karaa daldala wealthy state like magaalaa Timbuktu ti fide jechuudha. Under the his control godhe jechuudha. Timbuktu tamaanis ammaan godhe if jala deebisee control godhe jechuudha. Unlike the rule of the Mali akka Mali timiti he did not adapt Islam amantaa Islaamaa furanne but only he follows his indigenous religious qaban yookaan traditional religious amantaa aadaadhaa qabanii jechuudha. Soon
yeroo dhiyoo booda jechuudha after the sunni alii days eega sunniin alii du'e booda bara 1492 fi lamatti jechuudha however the emperor Seos Askia Muhammadii dhufe jechuudha sets up Muslim dynasty isaatu dhaabe jechuudha Songhai keessatti kanaaf he further expanded territory daangaa isaanii babal'ifate Songhai improved government mootummaa Songhai ni mirkaneesse to run the emperor is more efficient mootummaa jaa'u gahaa uume he sent up the bureaucracy spread department farming military and the treasury janan kana jechuun to run the emperors is more efficiently mootummaan akka danda'u mootummaa cimaa uumuudhaan gartee bureaucracy yookaan caaseeffama government mootummaadha akka cimu godhuudhaan mootummaa government departmentiin akka gartee babal'atu godhee jira jechuudha caaseeffama yookaan hojii mootummaa keessatti jira bureaucracy of the government each was supervised of officialota yookaan appointed the emperor officialota yookaan emperor kana guutummaan guututti farming keessatti la department farming keessattis bureaucracy mootummaa bureaucracy jechuun caaseeffama government hojii mootummaa jechuudha spread akka babal'atu maal keessatti department farming da military keessatti fi treasury keessatti each of the supervisions by the official appointed by emperor kana keessatti argaman like Mansa Musa akkuma Mansa Musa te Askia Muhammadis made the privilege gaggeesse makkatti gartee imala gaggeesse hajji godhe that lead to strong within the wider Muslims world gartee mootummaa innis maal ta'e jechuudha mootummaa cimaa addunyaa islaamaa ta'ee jira scholars from the Muslims lands flocked Askia Muhammad is courts go atti gartee schoolarni akka taasisee jira manneen barnoota in the town cities is cross song guys bulti mosquito heddulle ka jaar open the schools of the study of the Quran kan garte Quran ni keessatti qara'amus baay'ee sa bane tore manan barnota siru the song guy continued to the prosperity after the days of the Askia Muhammadin ega du ebo the prosperity si garte mala chura disputes over succession lead to the frequently changed leadership iraja song guy garte continuously ituma bufte da chura continue ituma bufte prosperity yokan badani si ega bara 1528 Askia Muhammad addunyaa rademe bodas succession isa warren garte isa frequently garte changing leaderonni garte isa hoggana isa bodan hoggananis ituma ufan Askia Daud hanjannu dufe mas becomes the emperor and the emperor is expressed relatively peace ero isa nero tikona gayajira after the his days egandu de boda bara kuda chance saddeetami lamatti succession problems dufe khan sron angorati walti bu fi walalu fi waltumu dufe problems becomes frequently finally lead to the civil war khan warane walini kaysabu semas rakonkun at this time near makanati of the treasures the sultanate of the Morocco khan jannun Ahmad Al Mansur sent to the army warana sani erme to the control bodu ajeti erge the gold dasan salt means of the song guys and kabadda ajeti problem in kana khonatu dadhabina angoo isaanii gartee weakness gartee isa boodaan dhufnaan de ichitti arge by the Qurashan 90 takkatti this invaders is using to the gunpowder qawwee fayyadamuudhaan akkasumas weapon meeshaa wal lolaa fayyadamuudhaan conquer to the empire kana ni weerara like of Almoravid who is the conqueror of the Ghana akkuma weeraretti Morocco's were unable hindandenya to rule bulchuu an empire kana that is stretched the cross the Sahara tana gadoo qaxxaamurte Morocco's beek it is tip of the northern Africa fi qarqara northern Africa kana jirtu Songhai western Africa dami qaxxaamurte Sahara tana arma gadi bulchuu tun isiidaaw aangoo isii ka dadhabsiistu gartee boqonnaa jaffaa keessatti ilaalla waan ta'eef dadhabsiisee jira isumaa gartee aangoo isii ka dadhabdu isii godhe Songhai imaana dabdee gartee iddoo goldiitiin qabadattee ichi dhufuun tun aangoo isiitu dadhabinatti fide kanaaf gartee bulchuun dandeenye jechuudha cross gootee Sahara kana there is control over the regions is weakened but tawle glory of the Songhais could not be restored garuu isaan dhoynan glorifying yookaan milkaa'inni fi badhaadhinni fi guddinni isaanii dagaaginni isaanii bikka deebi'uu garuu hin dandeenye Moroccoon bulchuu dadhabdullee jechuudha kanaaf kanatti aansuudhaan immoo the empires of the Kunamu were one of the party of the Western African Empire dha kunis kun Kunamu Borno kan jennu jechuudha it is was the African trading empires ruled by the Safwa dynasty dhaan kan bulchaa turan was African trading empire ruled by the Safwa dynasty dhaan bulchaa turan that is controlled the area around the lecture naannoo lecture kanaafi from this jaarraa sagalaffaa fi hanga 19ffaa kan jiraachaa turedha jechuudha empire yeroo dheeraaf ture laata
Kanaaf it is a territory as various times including what is now southern Chad. Daangaan isaa kun akkasumatti gartee iddoo adda addaa qaba. Isa southern Chad, northern Cameroon, northeastern Niger, eastern Niger and the southern Libya keessatti illee ni argama jechuudha Kunamu Borno. The Kunamu Borno state was founded by the Kanuri mixed Nigorsi Barbars peoples lived east of Lake Chad itti gartee the Kanuri warreen jennuun ummata Kanuriitiin gartee found ta'e jechuudha. Kanuri mixed Nigor warreen Nigor jechuun warreen mixed ta'an and the Barbar people dha wajjin lived east kan jiraataniitu isa kana hundeesse. It was ruled kan buledha by the Masi Sultanate yookaan of Safa dynasty Masi Sultanate bulan who come to power bara aangotti dhufan 850. The capital city isaanii maal jechuudha Nijimi. The economical status was based on the Trans-Saharan. All of the states of the Western Africans is Ghana, Somali, Songais and the empires of the Kunamu Borno is depend on the economical activities Trans-Saharan trade irratti akka isaan hundaahan dagachuun qabdu jechuudha. Kanaaf since the empires was conveniently located in the centers of the Sudan empire kun yertee located eessatti argamee jiru centers of Sudan. It was the contact within the Nubia wajjin wal qunnama in the east dhaan Egypt wajjin akkasumatti and the other North African state wajjin in the north dhaan wal qunnama and also within the western dhaan ammoo eenyu wajjin wal tuqa southern Nahibor walla gara gartee warra southern qaba. As a result of the Kunamu Borno kanarraa ka'uudhaan exploited the trades of half of the continent north of the equator kana kanaaf gartee empire see kun gartee kaaba kibba south kana hundaanuu gartee akkana bal'aa waan ta'eef biyyoota kana hunda gartee waan tokkoof lafa bal'aa kana irra waan jirtuuf gartee beltii yookaan gartee sarara mudhii lafaa kana halfii isaa walakkaa guutummaan guutuu tireedii isaa fayyadamaa kan turteedha jechuudha gartee equatorii guutummaan guutuu. The status of subjects to the influence of the Islam irratti dhiibbaan gartee stateidha maal ta'e jira. Status of subject stative subjectiin Stesang motummaan gartee ummata Islaamummaadhaan dhiibbaa irratti jira which is 11th century keessatti become the accepted the religious amantaa Islaamaa fudhatee jira. Conquests during the next 200 years expanded the empire's far west as the Niger rivers and east to Wadia and to the north it is powers into the Fizan jennaan jechuudha. Kana jechuun gartee conquest gartee consequence conquests during this kan weerarde yookaan gartee next waggoottan dhibbata lamaan itti aananiif yookaan years expanded kan babal'ateen and the empire kun far west hanga west as the Niger hanga Niger river and the east hanga east to the Wadia hanga Wadia and the north dan powers into the hanga Fizat yang kan babal'ateedha. In the Khudafur century temmo jarra Khudafur keessatti war within the Bulula waraanni Bulula wajjin Bulula people wajjin to the southern forced in the Masi moved to the western Borno where they succeeded. Masi re-established the empires and the under Ali Gaji founded a new capitals of the Nigazaragamu bikajanu Nigazargamu maka za magala saniti Nigazargamu bikajanun jechuudha. Kanaaf empire gartee warra Kunamu Borno kun jarra Khudafur keessattis waraana gaggeessanii turan. Bulula people jechuudhaan southern forced humna warra kibbaa kan ta'an. The Masi most moved to west deemuudhaan to Borno Masi western to west to Borno deemuudhaan were succeeded kan gartee milkaa'edha. Masi re-establish godhe irra deebi'ee dhaabe empire isaa under eenyuudhatti Ali Gaajin jalatti irra deebi'ee dhaabe founded hundeesse new capital magaalaa maal jaamtu isa eenyu weeraranaan Bulula people dhaan eessatti gartee south west to Borno maal hundeesse capital Nagazaragum maal tan jennu jechuudha magaalaa isaaniiti. The 16th century keessatti was one of the renowned expansion ni babal'atan and the powers of the states aangoon mootummaa isaanii under the Mali jalatti under the Mi Idris
almoa kan jennuun jalatti who inni sunu had acquired kan gartee barbaachisaa ta'e firarmis waraanaaf jechuun from the Turkey in the northern Africa irratti gartee baay'ee kan barbaachisaa ta'edha jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessatti one of the renowned expansion ibabal'ifatan daangaa isaanii inda power isaanii state andrenyo jalatti jiru my Idris Almoa jalatti jechuudha. Who had acquired firarmis waraana eenyurraa harkate inni waraana Turkirraa deeggarsa harkateeti daangaa isaa babal'ifatee jechuudha. The empires of the decline inni kufe amma kunis kunno is 18th century keessatti due to samma sababa maalirraa ka'een kufe to the infiltrations by the Fulani people to ummata Usman Dafadi hojannu saniitu irratti dhiibbaa godhe from the west irraa dhufuudhaan in the years of the 1889 the empires was rocked by the Islamic revivals of the movement kan ture lilit was Usman Dafandi onla kuno kana gona mukanaatiitu irratti dhiibbaa gochuu eegale kunaan bornu irratti jechuudha. Kanaaf inni kun kufu eegale 1846tti Wadia kingdoms absorbed kingdoms which is marked India garagana Wadia kingdomin absorbed taate jechuudha. Kanamiidha jechuudha. Absorbed gote kanam jechuudha. Which is to marked in wanni kun maal fede taateen kun India one of the longest survived empires of the western Africa dhaateti longest dha jechuudha. Maaliif longest dha laal asar laaladumma karaa gabaabaa jaarraa 9 hanga 19 jechuun waggaa 10 guutuudhaaf tajaajila kan turedha jechuudha. Kanaaf kanatti kan aane the Hausa city states kan jennuun jira jechuudha. Kanaaf city state dha magaalaa city state jechuun jalqabumaa malee jechuudha. The city state is the independent or every waan gartee department or efficient administrations or own administration itself yookaan gartee independent tan qabdu jechuudha. Akka gartee city state yogguu jennu jechuun magaalaa mataa ifiitiin if bulchu jechuudha. Fakkeenyaaf eenyu furachuu dandeenya. If bulchiti mootummaarraa guutummaan guututti if dandeessee jechuudha. Athens Sparta fa city states of the Greek kan jenne aana shantee boqonnaa lammaffaa keessa laalisan akkas jechuudha jechuudha. Kanaaf city states could be defined as small independent tan taatan if dandeessu taate country consist of the single city magaalaa takkitti bichaa tan if keessaa qabdu government which is exercise full sovereignty yookaan birmadummaa guutuu kan qabudha mootummaan si or control over the itself yookaan gartee akkasumatti mataa isaatiin control if godhee kan if bulchuudha and the territory within the border daangaa isaa guutummaan guututti jechuudha. Historically first state gartee involved to the Greek civilization and the 14 and 5 jarra afrafafi historically jalqaba gartee city state kan argamu jalqabde jarra afrafafi shanaffaa keessa kun amma bar deengadda. Kanaaf gartee as keessatti jechuudha Greek keessatti Athens fi Sparta faa kan jennee ilaallesan jechuudha. The unique characters magaalaan city state gartee amala addaa qabdi unique character that is set it said from the other type of the government is the sovereignty independent yookaan birmadummaa fi independentii mataa isii labsattee jirti. This means kana jechuun bar the city state has full right mirga guutuu qabdi power to government itself mootummaa mataa isii tumattee if bulchuuf mirga qabdi. It is the citizens lammiilee bulchuuf mirga qabdi without any interference yookaan dhimmoota yookaan qaama tokko yookaan alatti dhiibbaa nama tokkootiin alatti jechuudha. From the outside of the government interference yookaan gartee mootummaa yookaan nama qaama nama alaa dhufu tokkoon alatti biyyoota isii bulchuu dandeessi. Africa the Hausa peoples established the several city state baay'ee isaanii dhaabanii jiranii jechuudha. Takka bichaan qabu jarri kun jarri Hausa city state jennuun kun magaalota hedduu city state tanif dandeesse baay'ee dhaabanii turan Afrikaa keessatti akkuma Greek keessatti gartee Athens fi Spartaan gartee jiranitti jechuudha. Kanaaf jechuudha what is now northern Niger the first state jira tan jennuun Daura probably is the oldest of all guddoo isaan hunda keessaa tan taate eenyu jechuudha Daura tan jennuun tana Gobir jennu jira Rono akkasumatti emerged around this hanga bara kum tarkatti argaman other major Hausa city states magaalonni Hausa city state kan biraa Katisna Zazu Gabir Kano Rano and Birm yookaan eenyu jira jechuudha Birmaa jira jechuudha kan biraatii jechuudha isaan kun ammoo kanneen biraatii jechuudha. The Hausa city state is emerged magaalaan Hausa city state tun bar kan argamte as the southern territory southern terminal and the trans-Saharan caravan trade jechuudha. This is maal jechuudha the result of that is rise yookaan growth yookaan gartee development of all of Hausa city state is maal jennaan jechuudha the trans-Saharan
Trans-Saharan trade yookaan gartee daldala Trans-Saharan trade kanarraa ka'uudhaani jarri kunuu magaalota isaanii kanaa guddifachuu dandahanii jechuudha. Kanaaf gartee like of many large cities states like many large cities such as magaalonni baay'een bal'aan yookaan large city ni jiran. Goa, Timbuktu, Mali Empire, those city states began to the centers of the law. City state akkasumatti mas center yookaan iddoo bu'uura yookaan handhuura long distance trade yookaan daldala karaa dheeraati. That is including the laser faa qabdi, goldii faa, clothes faa, saltii faa, cola faa, yookaan gartee cola nuts faa, and animal heads kan jennuun baay'ee isaanii ni daldalan. Hausa merchants daldaltoonni mausaadha. Each of those city states collected the trade items from the rainforest regions in the southern processed and the taxed them and the sent to them northern to the city along the Mediterranean jannani jechuudha. Kana jechuun Hausa merchantonni kun each of the cities magaalota kamiyyuu keessa collect trade daldala gartee collect walitti item meeshaawwan daldala walitti qabaniiti from to the rainforest region. Rainforest region iddoo rainforest region irraa walitti qabanii to the south gartee south irraa walitti qabanii processed and the taxi gartee them to the cent erganii jechuudha. Eessatti ergan northern city tan Mediterranean jirtutti jechuudha. Therefore the trade agricultural trade fi yookaan agricultural qonnaa fi daldalli akkasumatti formed the economy isaaniiti jechuudha. Hausa statein qonnaa fi daldala irratti hundooyti. The trade probably influence trading gartee dhiibbaa irra godhee jira. Influence godhee jira yookaan political development and ideas isaanii political ideas siyaasaa isaanii from the Middle East and the Northern Africa gartee eessarraa kan dhufu jechuudha. Middle East Northern Africa irraa kan dhufu jechuudha. Middle East fi Northern Africa irraa kan dhufu jechuudha. Made their way southern city itti jechuudha. Kanaaf certainly trade is influence region daldallinis iddoo tana dhiibbaa irratti godhee jira. By the 12 yookaan 1200 all of the city states had be Muslim rule akka gartee daldallinis amantaa islaamaa qabatan isaan taasisee jira. The Hausa city states were specialized in the different occupation hojii adda addaa qaban. Kaanoo tan jennuun tun amma and Kaatisnaa tan jennuun in the northern warreen jiran kun were specialized trade and the crafts technology yookaan hojii harkaan tolchan yookaan harkaan waan tolchanii fi trade Kaanoo fi Kaatisnaan jechuudha. Kaanoo fi Kaatisnaan trade dhaa fi akkasumatti crafts technology durnaan ammoo is the other is oldest tan jenneen sun guddoon sun had the specially maal jechuudha workidha jechuudha. Iron workidha hojjetti. Akkasumatti Zaria is located in the southern was imperially the marriage of slavery da tunammo slavery irratti garte slavery daldaluudhaan hojjetti. Isaan hundinuu special occupation qabani jechuudha. Different occupation oguunif jennu hojii garagaraa qabani jechuudha. Kanaaf also each of the Hausa city state one is Hausa city state guutummaan guutuun siituu maal jechuudha states began to the small whole village. Magaalaan siidha dallaa qabdi. Hausa speakers is trades brought immigrants from the northern dhaa dhufa. Hausaan speakers warreen Hausa speakerii dubbatanii trade ammoo eessarraa dhufa immigrants too from northern Radva, western and eastern all of the home were incorporated into those belonging to urban society yookaan magaalota hawaasa kan gurguddataa jiran baay'ee isaanii tis ni jiranii jechuudha. Both indigenous peoples ummata bar lachuutu jechuudha. Dhalataa fi immigrant kan malee dhufees formed areas of around the cities provide food from the urban population nyaata kannaniif yookaan dhiyeessaniif gurguratan eenyutti warra magaalaa jiraatutti. In exchange wal jijjiiran military protection akkasumatti eegumsa waraanaa from the nomads yookaan gartee warreen horii tiifatu wajjin and the rival political status akkasumatti gartee warra yookaan dorgommii siyaasaa keessa jiru wajjin jechuudha. Bara 15tti Kaanoon had become the largest most prosperity city state yookaan magaalaa badhaatuu fi gudditti daldalaa city state keessaa taate. It was a major trading center. Magaalaa gudditti handhuura daldalaa ivooriidha, goldiidha, leezeriidha, slaveidhaatinis daldalaan cimtuu wantoota kana hunda daldaltu taate. Akkasumatti Arab yookaan Berbers trades resides in the city along the local merchants jennaan jechuudha. Kanaaf Araboonni Barbariyoonni trades resides to the cities along this local merchantota wajjin walitti daldalan. It is also akkasumatti becomes the leading center Islamic culture yookaan akkasumatti yookaan helgontuu yookaan gartee handhuura amantaa aadaa islaamaa taate. Religious akkasumatti also ta'ullee it was challenged of the occasion by the Kaatisnaadhaan
challenge inni mudata jechuudha tokko tokko. At time yeroo makanatti Kanoon and other city state Kanoo fi city state in biraa attempt to yaalii gaggeessan conquer tu qabachuudhaaf the rivals to rivalii aangoo gartee qabachuudhaaf yookaan rival dorgommii gaggeessan but ta'ullee none of them had the military isaan hundinuu waraana gartee akkasitti gartee waraanaa ni miti jechuudha or economic capacity dhaan ni miti jechuudha dominated this region kan dominate godhan military fi economy dhaan ni miti jechuudha. Consequently, the city-states remained to the loss of the confederations of sometimes is working jointly, but more often economically and politically rivalry. One to know jatala. City-states remain in lost of the confederations of the confederation sometimes working jointly. What to fari wajhi hundo jata. But ammo malo ni jata economic fi political rivalry ammo wadin hinkabani jata. One kan hundo wali jata. That is the rivalry. However, dorgomin kun taulle come to the end kan tumuramere when the Ottoman Danfan Dion Ogane figarte Ohangarte Sokoto Califate kan jennu sun boqonnaa jaaffaa keessatti ilaalla. Fulani religious leaders from the Gobir begantu jihad itti hogguunii fi dhufan jechuudha. Bara 1815 itti hogguunii fi gartee Usman Danfan Dion akkuma gartee eenyu qabatee turatti jechuudha. Magaalaa Songhai is now is world and of all city states into the Sokoto Caliphate irratti dhaabee jechuudha. Kanaaf Caliphate isaa irratti dhaabe. Kanaaf nearly 1 century later in the 19th century the Hausa state is becomes a part of the British hanga garte jarra kuda sagalaffaa keessa kuda sagalas duwwaa sadiitti empire British taatee hanga European control colony godhuudhaaf Afrikaa dhufanitti kan garte Usman Danfan bulchaa ture. Today the majority cities in northern Niger magaalonni kun hundi arraan tana eessa keessatti argamanii northern Niger keessatti argamanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the spread of Islam in the Western Africa nature like of the spread of Islam in the northern yenne akkuma achi gaditti al-Murawidi fi yookaan al-Muhadi laalletti ammoo west laallaa jechuudha ammasitti north dam sun west kan party itti aanu keessatti waliin laallu tahaa jechuudha. Kanaaf thank you I love you sinin jaalladha barattoota kiyya video yoo isinitti tolee gartee like share gochuudhaan namoota biraallee akka fayyadaman taasisaadha. Sinin jaalladha yaada keessan comment yelnaaf ka galata